an isin daqa ay osay wajin da kun daqa michel dawulle mansoy انتم سلوونها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة توتا كويس سيرجع ما بود نتن دولي سنة دولي ستة اللي مولسي وان بتوي ساوي جد بدو لا يجر لا يجر جمال علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشغولة يرون دا أستاذ جمال مشغولة قدمني السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة تكينيا نكارا جرتو أكنا كنو هاي نما يتكلم أرهبو إنتينيا بيت أنا جابسو إنتينيا تاتا يوم كاتا إنتينيا أنا أرهبو جتشو ربر إنتينيا هاتينيو جتشو بر afaan naannoo gama walii kanatti hateenyu jechuudha. Daawwattoota akkam nagaadhaa jirtu. Bilbila dheengadde wixatarraa hanga jumaa isiniin bana jedheen ture karaarra jirra ammallee kanaafan hin banini. Kanaafan isiniin qajeelchini nan qajeelchamu amma galee inshaallah rabbi jedhee amma galuutti dhiyaanneerra. Saddeetirraa kudhan sitti mijatu kudhan irraa kudha lama si mijata. Akkana. Asri salatte si mijata malee. Akkana. Karaa soo deemnu akkamitti sittu mijata. Karaa deemuun nutti baay'ate jennaan bilbila isinii kaahuu dhabne bilbilaan akka nu agartanii waan jiru wal jijjiirranu namu amma gumaata isaa amma gumiisaa godhatu gochuudha. Meeshaa fi amma jetta dhimma amma laal wanni isin addunuu beekuu qabdan Dr. Zararam Abarraa Tasfaa Galatoo Milfaadho kallattii isaatiini yeroo rakkoo namtolcheetii fi rakkoo uumamaatiin hawaasni rakkataa jiru keessa kana keessa birrii 100 fi kaleessa maxxansee jira online irratti maxxansee jira page irratti yeroo kanaatti yeroo wal qaban amma qarshii tokko jettee ni fatin tokkoonuma kan keetiyyuu nama keerraa guyyaa kudhanii fayywaa ga'uu mala doolarii tokkoon kan kee yookaan riyaalii tokkoon kee kanaaf warra biyya alaa qofatu hin ta'in warri biyya keessaas saanoo qofaa miti namicha abbaa faabirikaa shaashamannee qofaa miti isin warri faabirikaa qabdanu nama baay'ee jira nama baay'ee jirtan yeroo ammaa kana keessaa naannoon dhihaa Oromiyaa naannoon Wallaggaa rakkoo inni keessa jiru rabbumaan qofa beeka burwaan jennu hin qabnu gaafa biyyi nagaa ta'ee gaafa dubbiini bakka itti deebi'ee akka kanatti nafu akka booratetti nafu hin calalaa gaafa inni calale borwaan jennu hin qabnu hin qaanfachuu teenya gaafa niyyuu sana maanatti hin birmanneeni inuma jirti eega waan boriin oolle kana maal jennaanii dhugaatti utuu sila haadha kee ta'e irraa naftu isiin rakkattee ala jirtu sun kan manneen irratti akka malle ta'e sun kan baatee ilma wajjiniin karaara jirtu suni utuu sila haadha manaa keetii taate akkam taata utuu sila abbaa kee ta'e akkam taata jaarsi manguddoon karaara deemu suni waa'ee dhiya Wallagga waa'ee dhiya Oromiyaati rakkoo namtolchee jira akkuma dheengadama rakkoon baalee jiru rakkoo namtolcheeti rakkoo uumamaatii miti rooba argataniiru garuu hadda faca'ee haddan margu nyaatuma yeroo ittiin facaaftu qofittiidha kanatti barbaaddu cinaaksan mayyuu fi akkasumas qumbiinii fi jaajammoo rakkoo uumamaati dheengaddas walitti haasofneerra akkuma dheengadda walitti haasofnee jirru hawaasa keenya yeroo nama dhaqqaban yeroo kana akka hawaasa keessan of dhaqqabuu jedhama kun wal dhaqqabuu illee jedhamu of dhaqqabuu jedhama maaliif jennaani akka uummanni keenya itti jiru warri walakkaa warra daarii jiruuf hin beeku warri daarii jiru moo warra walakkaatiin wal hin beeku nu jalaa rakkate yeroodhaaf nu jalaa rakkate malee akka rakkate itti nafu rakkatamee keessa ba'ama hin dabarfatamas ammoo sammuu maaliitu ciisee namaa rafaa yeroo isiin rakkoo hongeetiin utuu saba kana hunda qabdu saba bal'aa kana saba Afrikaa nyaachisuu danda'u wallahi waan isin dhibu dachiin dhiyaa Harargee keessaa eega jaaroo abboonnaatii ka'e hamma dhaqee Gaadulloo bakka jedhamu Harargee keessaa ga'utti lafa magarroo takkaa takkitti hin jirre kiiloomeetirii meeqaatama kan silaa waa irra faca'u
kan silaa waa irra faca'u nama Oromiyaa guutuu nyaachisuu danda'utu lafti lafa jira. Naannoo Araddaa Daaroo Labuutii ka'ee naannoo Miliqaayetii ka'ee hamma dhaqee Daaroo Abboonnaa Baalee ga'utti jechuudha gara kanaan laga shananiiti. Booydoo babbaxxee kana wal qabatee rimeetti kana hunda wal qabatee amma dhaqee dhiyaa Harargee Baalee gahutti hededa Baaleetiif hededa Arsii amma Diksiisitti lafti jiru lafa ajaa'ibaati. Garuu hongeedhaan yeroo baay'ee nu jalaa miidhamu jarri kun naannoon kun immoo lafti bal'aadha. Lafti waan gakkennan ol kenna hongeedhaan yeroo baay'ee nu jalaa miidhamu. Yeroo hundallee dhimma kadhaa qofa gadi sin baasaa hin jedhini. Dhimmi kadhaa kun gaaf tokko nurra dhaabbachuu isaan mala. Amma yoomitti anyaadhee inni sun agabuu bulee akkamitti naarafa malaata akkamitti namaa ciifa malaata akkamitti nama aara galfaamatti malaata jechuutu waanuma egaa harka baran kajeelan jetti Oromoon harka baran beela'an illee jetti. Kana jennaani hawaasa keenya kabajamaa warri Ameerikaan warri sii komandoo galatoomaa ulfaadhaa ergaanis waa'ee baasaa bishaanii irratti taa'aa jirtan hundisaatu namuu akka sheer walii gootanu waan sii komandoon hojjetaa jiru sana gumaata biyyaati akka sii komandootti yeroo hojjetu biyya hundaaf hojjete Wallaggaaf hojjete rakkoo naannoo Harargeetti godhaa jiruuf hojjete naannoo adda addaatiif hojjete sii komandoo yeroo jedhamu sii komandoo akkama baraatti wajjin jira malee wamma walitti jiru waa godha. Hawaasa naannoo Finilaandii kan kallattii karaa Dr. Zalaalamiin nu ga'e yeroo gabaabaa keessa kan biraas dhaqqabsiifna naan jedhanii jiranii nama keenya baay'atee jennaan isinitti baay'ifne nus nama keenyatu baay'ate akkuma lafti keenya bal'aa nama keenya nutti baay'atee jennaanii jara keenya Walloo rakkoo isaa arguu hin dhabne akkatti gargaaruu dhabne malee Walloo karaa keessa dabarfatanii dhaqan qaba jara keenya kanas nu hubadhaa. Walloon gaafuma tokko gaafa inni nu himate kiisii hamma kana hin jenne kaffaluudhaa ta'a jirra. Kaasa amma kana hin jenne dhiifama gaafachuun qofti kan nama nuuf oolchine rakkoo Walloo rakkoon keessattuu naannoo Harxummaatii fi Daawwee fi Jiilletti yeroo darbe keessa ba'anii rakkoo namtolcheetiin jechuudha. Waan dhiifama qofittiidhaan nama of oolchu ta'uu rabbitu beeka. Ijoolleen naannoo sanaa egaa gizi yeroo biraa dubbanna waa'ee sana inshallah rabbi jira rabbiin warra ga'e dubbatu illee nu haa taasisu hawaasa keenya kabajama waan nu gootan ilaa naannoo sadii Harargeen kun bal'aadha dhiyaa fi baha naannoo Humbannaa akkuma kana rakkoo jira naannoo Humbannaa keessa immoo naannoo Ituu akkasumas kun Jaaja Mayyuu Cinaaksen hundi gammoojjiidha beekaa. Qumbii kun hundi gammoojjiidha. Gammoojjii hama. Silaa Jaajallee gammoojjii miti. Garuu bara kana roobatutti gu'e. Roobni namarraa gu'a. Eega kana ta'e immoo yeroo wal bira dhaabbannu keessa jirra. Dur wal bira dhaabbanna barreen gaddaas bara kaanis dhufan jarri kadhataa nuun jechuun nabdanu. Jedha hawaasuma keessa nyaachifadhaa malee kadhataa miti waan kadhataadha achiis nuun jedhaa yoo barbaaddan rakkoon qabu. Egaa namni hammuma qabu walirra haa qabu yeroo ammaa kana keessa wallahi namni dheengaddaa Baalee dhaqee haadha ilmoo harma goggogaa hoosiftu namni ijaan arge akkatti rafee buluun qabu bagan naqee arge immoo maaliif jennaan cinaachi kan kuugar tokko hin fayyaan qabu eega sanaas akkatti fayyaana qabaatu sin qabu amma inni bakka itti deebi'ee lafa ofiitti deebi'ee quphatee akka kootiitti ilmoo dhaasaatiif ilmoo koo jedhee waamee wal jalaa uwwaasutti akka itti cinaachi kun rafuu hin qabu na ciisus hin qabu bagan naqee arge immoo warri hireen isinii tole warri magaalaa kana sooreyyiin magaalaa kana warri nu beeytan nuun waa'in keenyaa isin dhibu dhaqaatii ilaalaa dhaqaatii argaa yeroo isin agartan isinii gala. Warri dhiyaa Harargee warri gamaa olii gamaa Harargee naannoo gaarii jirtanu warra naannoo gaarii hin jirre kanaaf amaanaa isiniin jedhaa nus hamma dandeenyu sochii jalqabneerra yeroo gabaabaa keessatti sorbee kana keessa hojjennee xumurree afran qalloo dhaynee ijaan agarree waan agarre immoo isin agarsiisuu teenya asirratti dabalata Jamaalii yoo qabaatte. Sirraa qabu. دكتورة جرامي ندرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تخينيا
sila woma barru jenne woma beenu jenne malee waan hin beeynes waan hin barinis waan amma dura nu mudatinis hin jenne ummanni keenya beela'uunis wama dur jiraati gargaaruunis wama dur jiraati gargaaruunis rakkatuunis hundinuu amalootuma jiruu duniyaadhaati karaa gabaabatti garuu wanni jennu dhuga yeroo hunda maa rakkoo dubbachaa ooltanii maaliif ililliin dubbanne maamaareen dubbanne jechuunis ni jira dhuga kunis ni jira sunis ni jira ammoo addunyaa tanarratti rabbiin rakkataas uumee rakkoos uumee wanni hundinuu wooma jiraati wanni jennu nama rakkate gargaaruun namooma bira dhaabbachuun namummaadha gama nabi sallallahu alaihi wasallam guyyaa tokko waan jee keessa irra caalaan nama anfa'uhum linnaas jee nama fayyaduu caala jee nama rakkataa rakkoo baasuu beelawee nyaachisuu waan namni hojjetu keessa irra caalaan irra guddoon irra wanni rabbi biratti akkaan kabajaa qabu rabbi biratti akkaan darajaa qabu beelawaa nyaachisuu irraa ol hin jiru kanaaf beeltinis ni jirti waan jiru maaliif hin jiru jenna addunyuma rabbiin akkatti uume quufninis numa jira ha quufes biruma jira ha beelees biruma jira mee ha quufe sun ha beelawee haa yaadatu akkasumaami namni quufe nama beelawee haa yaadatu wanni jechuu jirru kana Harargee keessaas naannoo gammoojjii bakki beelli jirtu bakki namni beelaa rakkachuu jiru hedduu jira gammoojjii Baaleetis akkasuma Gujiis iddoo biraatillee bakka hedduu jira wanni amma jechaa jirru akka namitti guyyaa aruuzaa dhayxee aruuza keessa nyaattee quuftee abbaa manaatiin galgala arrallee qabeelee himatu numa jiraayii jetteen san hin taanu namni nyaatee quufe beelawaan ka jiru ittiin fakkaatu nama hedduu beelawee jira dirmadha keessaa warra biyya alaati miti amma katti dubbachuu jiru warri biyya tana keessa jiru kan addunyaan silaa'uu wali qabeetuma guyyaa qiyaamaa namni bira irraa qoratama irra caalaan silaa katti fayyadamee itti fayyadamuu sun ammoo boruuf kaayachuudha mana boruutiin jaarrachuudha rabbiin jaalala rabbiitiin bitachuudha jaalala hawaasaatiin bitachuudha gammachuu arraatiin bitachuudha gammachuun arraatis rakkataa gargaaru sanii achi gammachuun hin jirtu karaa kurunfan jirra deemu jirra kanaaf wanni jennu hawaasa keenyaan warri magaalaa tana keessa jirtan keessaa magaalaa Finfinnee abbootiin qabeenyaa Harargee Baalee Jimmaa maaltu kaa'ee warra alaa qofarra maaltu mee nama biraatii miti naannoo keessanii beeytanii rakkoo naannoo keessanii saniif mee midhaanuma kintaaluma 50 bitaa ergaa guddisinaadha guddisallee isin jennu namni tokko harree kintaala 50 erge lubbuu nama 50 jiraachisee jechuudha lubbuu nama 50 midhaani wanni isin jechu jiru makiinaa ergaaf isin jechuutti hin jiru maallaqa ergaaf isin jechuutti hin jiru midhaan bitaadha midhaan magaala kuusamee jiru midhaan addaraasha adda addaa keessa walitti qabamee jiru kana ergaaf kakuwwan jala jiru kakuu yakka jiru saninni mataan isaatuu yakka nanganaan jiru fedhamee Dr. Muhammad Saaliin itti aayidamu. Saalitti hin jennitu ayee bismillaahi rahmaani rahiim ani baay'ee hin jedhu baay'imsaa lamuma qaba warri haala jirtanii karaa eeggachaa jira warri haala jirtanii biyya keessa hin jirre keessattuu hawaasni kennaa hawaasni Oromoodhaa biyya hunda keessaa walitti gurmooftanii dhaamsa dabarsaa jirtan hundi keessanuu furmaata yerootii fi furmaata waaraa furmaata gadhaabbata addaan baasnee irratti hojjechuu qabna. Inni furmaata waaraa jennuuni kan maashina bishaaniiti. Maashinni bishaanii akkuma beekamu sagantaa keenya qabannee deemnee irratti hojjechaa turre rakkinni doolaaraan waan nu qabee jira. Maashinni keenya doolaara 380 hanga Jibuutii ga'utti biyya keessa doolaarri hin jiru baankilee jiran hundaayyuu dhadhaa jirra. Liqaadhaan qarshiin baankiin hojii gamtaa Oromiyaa maashina nuu bituudhaaf waadaa nuu seenee hawaasa keessan irraa kadhadhaa deebisaa ammaaf isinii kennaa nuun jedhee jira qarshii. Qarshiin sun immoo doolaara malee hin danda'amu biyya alaatti akkas dhufaa. Birri jarrin beekan akkatti sharafamu sanis hin beeka warri ala jirtaniif isin himaa jirra. Doolaara 380 hanga Jibuutii ga'utti waan achi booda jiru rakkinan qabu qarshii biyya keessaatiin wal dhaanatanii kuni harkaa nu qaba jecha tokko kana. Inni lammaffaan
agriimantiin nu goone baatii jaha isaa xumuratee baatii jahan isaa xumuratee jira. Agriimantiin nu goone baatii jahan xumurateera kanumatti sidide garagalee waan kee jalqabe waan isaa jalqabe bakka bifa haaraan seentu malee mobaayila raayyaati. Mobaayila raayyaa gaafa garii ol gargalchan yoo ol gargalchan afaan namaan beeku afaan namaan beeku. Ayyee.